Haaloo nagaa fi araarri waaqayyoo hunduma keessaniif yaa baay'atu. Egaa kamaarree guyyaa har'aa seenaa fi adeemsa waldaa harka fayyisuu waaqayyoo addunyaa simbiraan keenyaa amma xumura qophii keenyatti faana turaan affeerraa keenyadha. Waldaan harka fayyisuu waaqayyoo addunyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 onlaayinii gubbaatti dhaabbate yookaan hundeeffamte. Yeroo hundeeffama ishee kana jedhu abbaa mul'ataa fi hundeessa waldaa harka fayyisuu waaqayyoo addunyaa Raajii Biraanuun Tashuu. Waldaa harka fayyisuu waaqayyoo gara abjuu koonatti mul'ate bara 2011 onlaayinii irratti jalqabame bara 2013 naasee 25 lafarratti jalqabame. Egaa waldaan harka fayyisuu waaqayyoo waan nama dinqu keessaa waaqayyo waan ajaa'ibaa godhee Dhuma waldaan kun akkuma beekamu jalqaba ishee onlaayinii irratti hundaa'uun hojii waaqayyoo ajaa'ibaa hojjechaa turte. Egaa kaamarree waldattiin akkuma waldoota kiristaanaa biroo namoota yookaan saba lakkoofsa xinnaa ta'anii fi tajaajiltoota waldichaa lamaa fi gaggeessituu waldichaa tokko akka eegalte namni dubbata. Tajaajiltoonni yeroo sanaa abbaa mul'ataa fi hundeessaa waldichaa nama waaqayyoo Raajii Biraanuu Tashoomaa fi nama waaqayyoo Raajii Niftaalem Warquuti. Akkasumas gaggeessituun yeroo sanaa nama waaqayyoo gaggeessituu Diibooraa Taammiruu jedhamtu fa'aatu keessa ture. Bifa kanaan itti fufuun yeroo sanaa tajaajiltoonni fi gaggeessitoonni koroonni akkasumas miseensonni waldichaa yeroo sanaa dhugaa fudhatan akka hin babal'isneefdhaa fi wallaansoo gurguddaan isaan mudatullee ergaa fudhatan kanaaf gatii gurguddaa itti kaffalanii galmaan ga'uudhaaf kutannoon tarkaanfachuun waldaan kun bifa kanaan dhaloota itti aanuuf akka ta'uti. Waldaan kun bara 2013 onlaayinii irraa gara lafaatti gadi buutee dhaabbattee jirti. Baroota darbanitti waldaan kun bu'aawwan isheen galmeessistee tokko lamaan jedhanii akka salphaatti waan xumuranii miti. Waldaan kun yeroo ammaa tajaajiltoota hedduu fi faarfattoota 140 ol ta'an horattee jirti. Waldaan harka fayyisuu waaqayyoo addunyaa haadha namoota baay'ee ta'uun hojii gurguddaa lafaa fi onlaayinii irratti hojjechaa jirti. Maarree barri dhufee darbuu mootiin biyyaa yeroo geeddaramu lolli yerooti waldaa kiristaanaa fi amantoota tajaajiltoota booddeetti deebisuuf suni hundinuu darbee waldaan gara afootti tarkaanfachaa jirti. Bu'uureffamuu waldaa kanaaf dhaloonni onlaayinii irra jiran yookaan biyya haadha ormaa keessa jiran ga'een isaanii iddoo olaanaa qaba. Beelli haala bakkeedhaan akka hin daangoofneef dhaloonni hubatan sun hojii isaanii hojjetanii bu'aa ija isaanii daraaree dhaloota baay'ee harkisuu fi biqilchuu danda'ee jira. Dhaloonni yeroo sanaa turan wangeela kana itti fuffiisanii jiru. Isaan harkaa fuudhanii kanneen waldaa kana tarkaanfachiisan immoo kanneen akka soortuu addunyaa, Raajii Baqqalaa fi Hajii Ababaa fa'aadha. Akkasuma illee gaggeessitoonni waldichaa yeroo sanaa keessatti tajaajilaaf gaggeessaa turan kan akka Abaaboo, kan akka Mulunesh, kan akka Ayyaantuu, kan akka Faarfattuu Caaltuu warra amma irra jiranii fi warra amma hojjechaa fi gaggeessaa jiran kan akka Shumee, kan akka Maarituu Faantii adda durummaadhaan maqaan isaanii ni dhaama. Egaa kaamarree dhaloonni garagaraa yeroo garagaraatti galma waldaa kanaa ijaaruudhaaf namni hundinuu dirqama isaanii ba'anii jiru. Of kennanii itti tolee humna isaaniin beekumsa isaaniin qabeenya isaaniitiin dirqama isaanii ba'anii jiru. Akkuma kana immoo kanneen otoo baay'ee gochuu danda'anii gochuuf humna qabanii otoo hin godhin hafan immoo akka jiran seenan ni yaadata. Kanneen amma humna isaanii ijaaramuu galma waldaa harka fayyisuu waaqayyoo cinaa dhaabbatan immoo haadha hiyyeessaa ishee jireenya ishee laatee jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos dhugaa ba'eef sanatti galmee seenaa irrattis ta'ee waaqayyo abbaa hojii kanaa biratti bara baraan ni yaadatamu. Egaa ijaarsi waldaa harka fayyisuu waaqayyoo addunyaa osoo tarkaanfatu osoo tiratu otoo fiiguu kinoo dhufee ammas haala kanaan as ga'ee jira. Amma yeroo ammaa kana immoo parsantii 90 ol darbee jira. Isa kanaafis waaqayyo inni nu gargaaree galata guddaa dhiyeessa fi kallattii hundumatti kanneen adda naga'u ijaarsa galma waldaa harka fayyisuu waaqayyoo addunyaaf nu cinaa dhaabbattan guddaa galatoomaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu jedhu gaggeessitoonni fi tajaajiltoonni waldichaa. Latti hundumaatitti ergama wangeela kanaan galmaan ga'uudhaa fi lafa kanaan waldaa kana ga'anii waldoonni dhaloonni waldaa harka fayyisuu waaqayyoo onlaayinii irratti kan argamanii waaqayyo bara isaanii jireenya isaanii haa eebbisu. Biyyoota adda addaa keessatti kan argamanii aarsaa gurguddaa kaffalanii mana waaqayyoo kana iddoo kanaan ga'anii jiru jechuudha. Waldaan harka fayyisuu waaqayyoo waldaa baay'ee waldaa guddoodha.
dhaloota baay'eedhaafis haadha taatee dhaloota baay'eedhaafis furmaata taate. Waldaa kana akka asirreessee dhaloota baay'eedhaaf furmaata taate haadha taate kan godhate dhaloonni baay'een gunguruu duddaa ta'anii dhaloonni biyya bakkee yaada haadha ormaa yaada madaallii ta'anii maallaqa isaanii fi gargaarsa humna isaanii yaada isaanii akka isaanii humna isaanii fi waldaa kana duukaa dhaabbatan Waaqayyo baraaf hojii keessan kan hojii isaan hojjetan gooftaan guddaa godhee isin haa eebbisu. Eebba itti isin eebbisuu hin qabnu inni hunduma danda'u inni manni isaa harki isaa guutuu ta'e Waaqayyo karaa hundumaan isin haa eebbisu. Biyyaaf dhalootaaf dacheedhaaf maatii obbolaa obboleettinaaf Waaqayyo warra eebbaa isin haa godhu. Guutumatti waldaa harkifisuu Waaqayyo fi dhaloonni waldaa harkifisuu Waaqayyo hojii akkas hin jedhamne seenaa akkas hin jedhamne hojjetanii dhalootatti kan darbu hojjetanii xumuranii jiru. Waaqayyo guddaa godhee isin haa eebbisu. Seenaan keessa yoomiyyuu hin irraanfatamu. Seenaa guddaa Waaqa biraas qabdu nama biraas qabdu tajaajiltoonni waldaa kana keessaa guutumatti gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa. Jaarsi waldaa kanaa erga jalqabameerraa eegalee amma sadarkaa kanaa ga'utti qarshii miliyoona 7 ol akka fixe tajaajiltoonni waldichaa dhugaa ba'u. Isa kanaafis immoo irra deddeebi'uun amantoonni waldattii goofii dhiyoo irraa bakka adda addaa ta'anii hordofuun dirqama isaanii irraa eegamu hundumaa kanneen bahaa turan kanneen rooba fi aduu irratti beekumsa isaaniitiin qooda fudhatan akkasumas kanneen waamicha waldaan kuni gooteef dhagaanii ijaarsa waldaa kanaaf waan danda'an asan jira jedhan hundinuu irra deebi'anii Waaqayyo abbaan hojii kanaa sinaa eebbisu jechuu jaalanna jedhu. Gaggeessitoonni fi tajaajiltoonni waldaa harka fayyisuu Waaqayyo addunyaa itti aansuudhaan ijaarsi galma waldaa kanaa sadarkaa eeggamee fi karoorfamee ciminaan kutannoodhaan akka hojjechaa jiranii fi itti fufanis akka hojjetan tajaajiltoonni gaggeessitoonni koroonni akkasumas miseensonni waldattii waadaa seenu. Xumuramuu ijaarsa waldaa kanaafis maaltu nu barbaachisa yoo jettan immoo bishaan, humna ibsaa, mana fincaanii, lafa liishoo godhuu, biiroo tajaajiltoota daa'imman bakka itti baratan kana dabalatee dhimmoota kan biraatiif waldaan kun ammallee gargaarsa isinirraa barbaaddi. Kana malees naannoo waldaa kanaa haala qulqullina qabuun xumuruudhaan waldaa kallattii hundumaan dura adeemtu fi dhaloota Waaqayyoon sodaatu fi amanatu keessatti waaqeffatu kennaa goonee saba keenyaaf waldaa kiristaanaaf Waaqayyo keenya jireenya bara baraa nuuf kenneef itti aanuuf kennuudhaaf kaayyoon keenya inni guddaan isa kana galmaan ga'uudhaaf immoo amma har'aa hirriba malee hojjennee turre ammas itti fufnee ni hojjenna jedhu gaggeessitoonni fi tajaajiltoonni akkasumas miseensonni waldaa harka fayyisuu Waaqayyoo addunyaa. Lafa mataa ishee fudhattee addaraasha irratti ijaartee iddoo waaqeffannaa jalqabuudhaaf deemsa jalqabneetu jirra. Tummaa waldaa harka fayyisuu Waaqayyoo keessatti dhaloonni argaman seenaa siidaa agas hin jedhamne dhalootatti kan darbu seenaa agas hin jedhamne kaa'anii xumuranii darbaa jiru. Egaa obboleessa koo, obboleettii koo, abbaa koo, haadha koo, firoota koo kanneen sagalee kana dhageessan eenyuyyuu ta'a iddoo kamuu jiraadhaa adaraa keessan dhaamsa gabaabduu kana dhaga'aa jechuun jaaladha. Hojii mootummaa Waaqayyoo keessatti qooda fudhachuun carraa guddaadha. Kanneen kanaan dura waldaa kana cinaa dhaabbattan ammas nu waliin waldaa kana ijaartanii akka xumurtan ija dadhabbii keessanii ijaan akka argitan kanneen kanaan dura ijaarsa waldaa harka fayyisuu Waaqayyoo addunyaa keessatti hirmaachuudhaan carraa hin arganne dursitanii hirmaachuun eebba Waaqayyoo saba isaa eebbisuu keessatti akka qooddattan jaalala Waaqayyootiin isin beeksisna. Haalli addunyaa mudatee fi dhibinni biyyi lafaa keessa jirtu waan beekamaa fi ifaadha. Haala kam keessattuu garuu waldaan kiristaanaa itti fuftee hamma deebi'ee dhufuu Kiristoos Yesuus wangeela lallabuuf jiraachuun qabdi waan ta'eef jiraachuuf waldaan kiristaanaaf babal'achuun wangeelaa dirqama keenya abaanuun affeerraa keenya isa guddaadha. Waldaa kana kamiin bira dhaabbannaa warroonni jettan haalli hundinuu mijatee jira. Kanneen qarshii keenyan gargaarsa na yoo jettan lakkoofsa baankii waldichaa Kinooti haala kanaan sinii taa'ee jira. Kinuti karaa ogummaa keenyan karaa humna keenyan waldaa kana bira dhaabbanna warreen jettan immoo tajaajiltoonni waldichaa sinsimachuuf yeroo hundumaa qophaa'oodha. Isa kanaafis lakkoofsa bilbilaa kanatti bilbiluu ni dandeessu. Maarree karaa fi kallattii kamitti waldaan kana duukaa warri jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu jechaa akkasumas Waaqayyo inni kana godhe bara baraan haa kabajamu jechaa qopheessa fi seenessaan seenaa kanaa ana obboleessa keessan niiftudha. Waan nu dhaggeeffattaniif kabaji keenya guddaadha. Qoraa bulaa deebanaa.